Torban tokko qofa tafe Premier League Ingilizii jalqabu shaampiyoonaan bira darbe Liverpool Bournemouth dirree isaa irratti kan keessummeessu ta'a jechuudha. Isa dura oduuwwan ispoortii maaltu jira kan jedhu irraati haa eegalu. Jijjiirraa taphattootaan yoo eegalu Manchester United milkiin kan xumuraa jiru fakkaata. Benjamin Sesko har'a Carringtonitti argame qorannoo meedikaalaa isaa xumuraa jira. Boorommoo taphamichummaa Manchester United Fiorentina wajjiniin taasisuu irratti kan deeggartootaaf argisiifamu ta'a jechuudha. Tapha kanarratti waan biraa tokkos ni eegama. Karra eegaa jabaa Manchester United kan ture David Yan gaggeessaa sirriin hin taasifamneefi ture bara leenjisummaa Erik ten Hagitti. Boru gara Uniteditti deebi'uun Old Trafford irratti deeggartoota fuulduratti kan dhiyaatu ta'a. Taphamichummaatiin dura Manchester United gaggeessaa fi galateeffannaa guddaa David Yaaf kan taasisan ta'a. David Yan yoo xiqqaate waggoota 11 ol United keessa taphateera. Achuma United keessa osoo hin bahin waa'ee Alejandro Garnachoon isinitti hima. Alejandro Garnacho Chelsea irraatiin kan hafe kilaba biraa hin barbaadu jedhee jira. Chelsean ol adeemtota hedduu mallatteessisaa jira. Garnachoonis isaan keessaa tokko ta'uunsaa waan hafu miti. Paawundii miiliyoona 35 United wajjin waliigaltee irra gahaa jira. Enzo Maresca akka hedduu dinqisiifatuu fi Chelsea qofaaf taphachuu akka barbaadu Garnachoon himee jira. Gama biraatiin Chelsean taphattoota hin barbaanne adda baasee jira. Christopher Nkunkuun kana booda Chelseaf takkaayyuu akka taphachuu hin dandeenye muramee beekamee jira. Nkunkuun kilaboota kan akka Bayern Munich faatiin barbaadamaa ture. Amma garuu gara kilaboota Xaaliyaanis deemuu danda'a gabaasonni jedhan bahaa jiru. Dabalataan Nicholas Jackson Chelsea keessaa ba'uuf waliigaltee irra gahamee jira. Amma carraa taphattoota mallatteessuu kan dhabaa jiru Newcastle Jacksonin filannoo isaa jalqabaa taasiseera jedhamaa jira. Odeeffannoon ba'an akka argisiisanitti yoo ta'e Chelsean taphataa kanaaf haga paawundii miiliyoona 48 barbaada. Newcastle Alexander Isak ilaalchisee murtoo guddaa waan dabarsaa jiru fakkaata. Taphamichummaa qaba kilabni kun har'a Newcastle jechuu kooti. Espanyol kilaba Ispeenii fi akkasumas boorammoo Atletico Madrid wajjinitiin tapha jabaa tokko gaggeessu. Taphamichummaa jechuudha. Tapha kanaaf Alexander Isak akka hin taphanne jala muramee baramee jira. Taphataan kun gara Liverpool deemuu akka barbaaduu fi mindaa torbanii hanga paawundii 300,000 akka barbaadu Newcastleif ibsee jira. Yeroo gannaa kanatti taphamichummaas ta'e shaakala tokkoyyuu garee Newcastle wajjinitiin hin gaggeessine. Liverpool ammoo Darwin Nunezin gurguree jira. Kilaba Saudi Arabiyaa Al Hilaaltu taphataa kana mallatteessuuf waliigaltee xumuraarra ga'ee jira. Liverpool maallaqa Luis Diazii fi Darwin Nunez irraa argate fayyadame Isaakin mallatteessuu akka danda'us gabaasonni himan bahaa jiru.